بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكري أجائبها كان يروك موجتشو هندقتنا كيستو جاء رمضان كان كيسا ذكري أجائبها كان جتشو هندقتنا أجري قدك أبا فايدة فاتي فيس تأي فايدة آخراتي فيس فايدة قدك ذكريك أبو إن شاء الله ذكري كان يروك مو هندقتنا سنين جدا كما ذكري كانت ها أديمنو نبيين كنا صلى الله عليه وسلم حديثها بخاري في مسلم أبي هريرة الرأودي سانكيساتي أكنا جلاني مال جلان نبيين كنا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نما جلاني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير جيتشكنا نما جدي في يوم 100 مرة قويا كيستي قويا توكو كيستي يرون إبانا ما جدي ربين وانتوتا أرمان قدي أفوري ساف قد أجل النبي صلى الله عليه وسلم توكفا كانت له عدل 10 رقاب أكوان قبرة kudhan bilisoomseetti rabbiin ajrii isaaf qabaa jedhan. Gabra kudhan akka waan bilisoomseetti ajrii isaaf qabaa jedhan. Gabra bilisoomsuun ajrii maalii namaaf qaba laata? Gabra bilisoomsuun ajrii guddaa qaba. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadiisa Bukaarii fi Muslim Abii Hurayraa irraa odeessan keessatti maal jedhanii man a'taqa raqabatan muslimatan a'taqa Allahu bikulli udwin minhu udwan minan naari hatta farjahu bifarjihi. namni gabra muslimaa tokko bilisoomse rabbiin sababaa inni qaama gabra bilisaa san gabra nama muslimaa san bilisoomsuutiin qaama isaa ibiddarraa bita jedhani. Daangaa qaama saalaa isaatiin rabbi bitaa jedhan. Kana jechuun akkamii sababa an nama muslimaa wahii bilisoomseef jecha harka nama muslimaa gabra saniitiin rabbiin harka kiyya ibiddarraa bita. qaama saalaa isaatiin qaama saalaa kiyyallee ibiddarraa bita. Sababa ani isa bilisoomsuutiin anallee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qaama kiyya ibiddarraa na bilisoomsaa jechuu ajrii hagana ga'u. Gabra kudhanii akka waan bilisoomseetti rabbiin ajrii isaaf qaba jedhani. Tokko sanii lammaffaa ajrii inni argatu keessaa wakutiba lahu 100 hasana ajrii 100 isaaf barreeffama jedhani. Yeroo 100 yoo jedhe ajrii 100 isaaf barreeffama. ومحيت عنه 100 سيئة ذنبين يوكان چبون إبتوكو أمو إرّا قد حقما إرّا هرچافا ما جناني سببا إني جيچاكان يرو إبا جيچو تيفي أكسما ملي أفرافا إرّاتي مال أرغتا وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي أفرافا مال أرغتا شلمان أرفافان إني أرغتو براسني قويا إساسا guutuu shayxaana irraa tikfamee oolaa jedhani. Yaa Allah. Shayxaana meeqatu nu rakkisaa oola laata yaa ummata keenya? Yaa obboleewwan kiyya. Shayxaanni namaa, shayxaanni jinniidha. Namoonni garagaraa sihriidhaan kan nu rakkisantu jiru. Falfala nurra dalaguudhaaf, maajikii nurra dalaguudhaaf, xinqolaa garagaraatiif kan nu jala deemantu jiru. Shayxaanni kan nu rakkisu jira, jinniin kan nu rakkisu jira. Miqanyaan garagaraa, budaan kan nu naannessu jira. Kanniin maraaf furmaanni zikrii kana jedhan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Zikrii kana jechuun ajrii gurguddaa kanniin arfan qabaa jechuu. Namni ajrii gurguddaa arfan kana argatuu feete zikrii kana inshaallah yeroo kamuu akka hin daganne isiniin jedha. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadiisa birootiin yeroo 10 illee namni jedhe ajrii kana fakkaatu ni argata jedhanii jiranii. Ajrii bareedaa zikrii namaaf qabuudha. Ganama yeroo irribaa kaatan, yeroo subihii salaattanii kaatan, yeroo luuqiif dhaaf deemtan, akkasuma mallee guyyaa yeroo hojii irra jirtan, yeroo karaa deemtan, yeroolee garagaraa keessatti zikrii kana yeroo hunda irra deddeebiidhaan jechuu akka hin daganne isiniin jedha. Rabbiin anaaf isinillee zikrii kana haa laaffisu. Zikriin kun nama isaaniif laaftee qalbii isaanii keessa seentee zikrii kana irra deddeebiidhaan namoota jedhan rabbi anaaf isinillee haa taasisu. Anaaf jecha zikrii kana jettan
rabbi anaa fi isiniin illee haa jedhu isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u, ramadaana gaarii isiniif haa ta'u. Zikritti jabaadhaa, khayritti jabaadhaa, ibaadatti jabaadhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.